Bagana ganufte mee maqaa kee hordoftoota keenyaaf ibsuudhaan eegale. Hashlabbeedhaan gaara Gaaffiin kun ni jalqaba Abiyyi dhuguma Oromoodhaa miti afaan Oromoo barame. Egaa Oromoon taanee maalidha? Naftanya Amaara Kaayyoon mootummaa PP kuni maalidha? ergamtuu baandaati. Ergamtuu juuntaati. Mootummaan Abiyyii fi naftanyaa waliin ta'anii Oromoo balleessuu irratti hojjechaa jiru. Kanaaf uummataaf maal dhaamta? Addaaggeen safuun beektu addarra dhawa malee addarra dhawa. Tarkaanfii barbaachisu lafa barbaachisetti irra fudha. Fudha. Jaaldaawwan ibsaansiif nama akkamiiti? Nama dhugaa ilma Oromoo qulqulluu dhugaa kan kaayoo qabu. Warra PP jala yaa'an kanaanoo maal jettaan? Hegeree ta'isan balleessuu irratti hojjechaa jiran. Dammaqetti. Didi. Fincili irratti. Raayyaa ittisa biyyaatiin wanta jettu yoo qabaatu. Bokbaqaa mi'aan boqobboqno bokboqoon yemmiin boqobboqu. Dhugumaan hooggantootni ODP Oromoodha. Beekaman kaan cibiluudha gurraacha kaan wanta ayitaa waqam wal keessa laaqamee jira bira beerii ta'ee jira namni. Beeytoon. Mootummaa ODP kanaanoo maal jettaan? Oromoon bilisummaaf mataa isin jala qabannaan Oromoo irratti alboo wayee gal. Namoonni baay'een Hangaasaan silxeedha siin jedhu. Dhuguma? Uzu billahi mina shaytaan irrajiim. That is wrong. Sanuu wrong. Yoos Oromoodha jechuudha. Oromummaan barbaaduan. Deemiif saqqal yoo Oromummaaf duutu ta'a. Oromummaan hallayyaa. Yoos maalidha? Origin of kullukoon. Lola baay'ee sodaattan. Maqalee dhaqeetiin si garsiisa amma xiqqoo booda. Qabsoo waboo kana akkamitti ilaalta? Jireenya isaarra jireenya uummata isaa filate. Warra tafiitiif osoo hin ta'in tasabaatiif tafii dhiise. Warra tafiitii jecha warra gumaa galee miti. Hawwiin ati waboof qabdu inni guddaa. Injifannoo irraan injifannoo. Hayyee galatoomi.